Kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii nagaa keenyadha. Har'a immoo kitaaba barreessaa Eebbisaa Baay'isaan barreesse keessaati Kottaa Kolfaa kan jedhu isiniif dhiyeessineerra. Kottaa Kolfaa kan jedhu kun kitaaba bohaarsaa nama barsiisu jedha. Kitaaba kun egaa kitaabonni Eebbisaan Baay'isaa barreessanii kitaabota baay'ee namatti tolanii fi gorsa kan qabanii fi baay'ee kan nama hawwatan ta'uu isaanii beekamoodha. Haa ta'u malee har'a kan nuyi isiniif dhiyeessine akkuma isin baafata isaarraa argitanii Kottaa Kolfaa jedhaani. Kottaa Kolfaa jechuun otoo bohaarsuu otoo bashannansiisuu kan nama barsiisu jechuudha. Warreen amma daddabarsaa jiru kuni kutaalee yookaan immoo qabiyyee kitaabichi qabudha. Qabiyyee kitaabichi qabu keessaatii qabiyyeewwan hedduutu jiru. Anama kallattumaan gara boqonnaa tokkotti isin fudhadhaani nama isin argaa jirtan kun galatadha. Galatanni kan inni dhiyeessuuni Waaqayyoof jedhanii jalqaba akkasumas immoo waanuma namatti tolutu jira jechuudha. Seensas qaba. Seensasaa keessatti illee gaarotni kakkaaseeruun qaba. Ani garuu kallattiimaan kan inni isin fudhadhu gara boqonnaa tokko yookaan immoo kutaa tokko bocawwan Oromoo kan jedhu kanatti isin fudhadhaa jechuudha. Bocawwan Oromoon bocawwan adda addaa qaba. Boca yookaan falaasama adda addaa qaba ta'ee fi bocawwan Oromoo keessaati immoo warreen kanaa ilaalu. Inni jalqabaa bocawwan Oromoo keessaati. Inni jalqabaati maal jedha? Lafaati lixee jedha. Lafaati lixee jedha. Namoota lamatu ollaa jiraatu turan. Lachan isaaniiyyuu machaa'uudhaan beekamu. Baay'ee wal jaallatu. Inni tokko dureessa. Inni kaan immoo hiyyeessadha. Guyyaa tokko inni hiyyeessi sun isa dureessaan akkana jedhe. Maaliif mana araqeetti qophaa'u hin bannu? Yoos ofii keenyaaf dhugnaa achumaanis daldallee bu'aarraa argannaa. Ati maallaqa natti kenni. Ani immoo mana araqeen ittiin qophaa'u ijaareen nama hojjetutti qacaree hojicha eegalla. Namichi inni dureessis itti waliif galuudhaan horii guddaatti kenna. Hiyyeessichi garuu hojii yaade utuu hin hojjetiin maallaqicha garmalee fayyadamee fixe. Isa boodas dureessichi guyyaa guyyaatti horii sana gaafatee isa rakkise. Jireenyas itti hadheesse. Homaa fala dhabnaan murtoo ulfaataa tokko murteesse of ajjeesuu. Isa booda mana borootti deemee of fannise. Dureessichi akkuma amala isaa maallaqa isaa gaafachuuf yoo dhufu hiriyyaan isaa sun of fannisee argee. Baay'ee gadde. Gaddi isaa garuu lubbuu hiriyyaa isaaf hin turre maallaqa isaaf malee. Achumaan maallaqa hamma sanaan harkaa fuutee utuu naaf hin deebisiin of ajjeessaa? Gowwaa kee barbaadadhu lafaati lixeen sirraa fudhadha jedhee erga dhaadatee booda uffata isaa baafatee hiriyyaa isaa sana biratti of fannise. Maaliif of fannise? Lafa hiriyyaan isaa lixe sana lixee maallaqa isaa fudhachuufi. Ni milkaa'a laata? Anis hin beeku. Xiqqoo gadi siqa kan jedhu immoo kutaa sattaanutti wajjin ilaalla. Kanarraa kana fakkaata. Chaanaalii keenya subscribe, share, akkasumallee notification itti bu'uu hin dagatinaa.